السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شبارك هوني جرجرتو ومتا كشتي ومتا جالا في ومتا كبجا كم جرتان فيا سني نجيني سنبلا الحمد لله رب العالمين أنس نجاه أجلات ربي كم جرتان إسن hordoftoota koo jaalatamtootaa fi kabajamtoota koo hordoftoota amantaa musliimaa baga rabbiin guyyaa jumaatittiin isin gahe guyyaa jaalatamaa fi guyyaa kabajamaa kana itti isin gahe ittiin nu gahe rabbiin inshaallah keerii guyyaa narraa qabu walumaa galatti nama wajjin milkaa'u nu haa taasisuu jechuun jaaladha. Hordoftoota kootiif jaalatamtoota koo akkuma beekamu gizeetti yeroo yerootti formeeshina garaagaraa asitti walirratti qaqqabsiisu ta'a jechuudha. Obboleewwan kiyya akkasuma warroonni laayik gochuu sheer gochuudha yeroo kamiyyuu nama dhaabbatan na jajjabeessitan hedduu galatoomaa ulfaadhaa kabajamaa isiniin jedha. Akkasumas viidiyoo kana piliis laayik gochuudhaan sheerii gochuudhaan wal qaqqabsiisaadha. Sheer gochuun laayik gochuun gatii takka illee isin kaffalchiisu. Tariyoon sheer sababa isin gootanii namni kun rakkoo garaagaraa namni yoo argee jedhe namni isa beeku maatiin isaa firoottan isaa arguudhaan rakkoo isaa furamuu danda'a. Kanaaf anaafis jajjabina ta'a waan ta'eef piliis laayikii osoo hin godhin bira hin tarin asiin jechuu jaaladha isinitti hin dheeressu. Egaa ka jireenyi baqaa wanni isin qabdu waa hedduudha. Gaafa biyyarraayyuu baane akka duunus akka rakkannus waa hundaayyuu ofitti murteessinee baane jechuudha. Akkuma argitan obboleettiin ta'e namoottiin tuni mana namaa keessa akkuma nama kamiituyyuu daladdee jireenya ofii jijjiirachuudhaaf kan isin biyya namaa dhufte jechuudha. Biyya namaa erga dhuftee booda carraan isiidhaa kana godhee mana arabaatitti arabdichi itti taphataa dhaqee ulfeessee erga ulfeessee boodas baasanii darban jechuudha raasatti. Mucayyoon tun xiinsammuudhaatiin godhattee jirti. Akkasi argitan kanatti raasatti shaanxarratti darbamtee waan isin ajaa'ibu waan nama ajaa'ibu waan nama gubu jechuudha. Arabdoonni erga darbamtee raasatti jettee dubartiin arabaa argite wanna akka sareetitti harkaan meeshaa isii harkaan tuquu jibbitee wanna godhattee uffata wanna harkatti godhatan gilabiisii jedhama. Isa harkatti godhattee uffata isii fattashtee kaan gamana gootee gurmaa jaarmaa kanneen minamina kaa'in beektanii gurguddaa kana madaamii jalaa hatte jechuudha. Arrabsuudhaan daddarbuudhaan ceelawuu hedduu irra geggeessaa turanii maa baddee qara jedhanii raasatti itti marsanii arrabsaa ceela'aa turan jechuudha mucayyoon tun. Mucayyoon tuni ulfaadha akkuma argitanii garaa isii ulfa qabdi. Kana godhe ammoo araba. Dallaalaan biyyarraa dhuftee kontiraata dhuftee garuu isiin ammoo jirri darbee baasee kuu hin baddeemaa baddeedhaani garuu isiin ammoo isaantu darbee ergasii ulfooftee akkanatti arganii irratti beekanii baasanii darbanii. Rakkoon guddaan keenya nuti gaafa biyyaa baanu dallaaltonni yookaan imbaasonni nuti irraa dhufnu jechuudha. Maqaaf seeraan dhufne jenna malee warra seera hin qabneedhaan wanti adda nu godhu takka illee hin jiru jechuudha. Maaliif jennaani gaafa nuti rakkanne gaafa nuti biyyaa baanu itti gaafatummaa hundaa gaafa mallaqa fudhata itti gaafatummaa rakkoo kenna hundaa akka hordofanii itti gaafatummaa fudhatanii jechuudha. Gaafa mallaqa harka ofiitiin gahatanii nam tokko duutee jiraatte eessa jirtii maalirra jirtii wanti qubasi qabu hin jiru jechuudha. Kufaatii hamaa kan nu saaxilee biiroo keenyaa dallaaltota keenyaa hattoota ijoollee keenya jechuudha kan dallaalu ofiin jedha hattoota. Leebaa mallaqa bichaa guurachuuf wanni jette. Piliis uummata keenya ijoollee keenya keessattuu ijoollee mana madaamii jirtani. Piliis wanna kana gadi fageenyaan irra hojjetamuu qaba. Maatii biyyarraallee dhiibbaa hamma dandamee irra godhamuu qaba. Maatiin obboleessi kee obboleettiin ta'e gaafa biyyarraa baatu eenyurraan baate. Waan namni isii irraa baate sun qabannaa qabaa dhaabbata qabaa. Eessa dhalataa eessaati beektaa namummaa isaa beektaa maatii isaa beektaa kana hin beektu taanaan itti dhiyaatte irraa hin deemin obboleettii illee irraa hin guchisiisin. Gaafa nama kana qabannaa isaa beekte qabannaa gaafa isiin tun taasufte tuni rakkatte waa taate hordofta jechuudha. Eessayyuu badees jalaa bahuu hin danda'u giddiisaati. Kisaaraas ta'uu birrii kaffaltee itti gaafatummaa fudhatee birrii fi sirra xanaqaqee deemee waan ta'eef gaafa isin rakkattes itti gaafatummaa fudhachuu san fudhatee gaafa birrii nyaate san galmaan gahuun isarratti dirqama jechuudha. Waan biraatii miti hordofamuu qaba. Ni gaafa dhaqanii arabdoonni biiroorraa fudhatan mallatteessisanii fuudhan. Maqaan mallatteessaa maal godha mallatteessaa suni
rakkoon tokko yoo irraan gahuu rakkoo irra gahuu hundaa itti gaafatamummaa ni fudhadhaa mallatteessisti. Mallattoo sun jechuudha. Mallattoo sun hojiirra oolchitee galmaan geettee maalirra jirti? Hojjetaa jirti? Maatii dubbisaa jirti? Wanni hordofamu hin jiru. Hordofamuu miti yoo isin bilbiltee yoo isin baddee itti deebite isaanii deebite akka harreetti jilbiifachiisanii tuman jechuudha ijoolleen keenya biirootti. Akka harreetitti tumanii irraa birrii saamanii uffata irraa yaasanii ufiyyuu rakkoo garaagaraa irraan gahanii itti taphatan jechuudha. Diinni sun irra wayyaadha. Kana kan nu godhe kana hangana darajaa kana kan nu buuse kan nu diqqeesse kan nu darbe kan nu kuffise eenyu biiroo keenya jechuudha. Ijoollee daldaltoota hattoota leebaa garaa bichaadhaaf ol geette jechuudha. Warroota garaadha. Kanaaf obboleewwan keenya waan kana bakkuma jiru dhiibbaarra gochuu qabnu. Mucayyoon tuni akkuma argitanii ulfaa amma. Ulfa kinoo akka argitan garaa isii jechuudha. Ulfaa kana keessattuyyuu rakkoo irra ga'e kana hojii yaaddoo hojiin xiinsammuu godhattee jirti. Waa takka hin dubbattu, waa takka haasa'uu hin dandeessu. Ka isii obboleettiitii jettu naatee obboleettiitii jettu yoo itti bilbila hojii qabaa ammaalii qabaa yeroo hin qabu jedhanii namni isii mas'uulummaa isii fudhatu dhabee yattiin tun mataa lamaan akkanarraa raasatti haftee jirti jechuudha. Kanaaf bilis obboleewwan kiyyaa hundumti keessanuu sheerii walii godhaa. Suuraa mucayyoo tanaa sheerii godhaadha. Kallattii hundaa sheerii godhaa wal qaqqabsiisaadha. Du'aayis godhaafiidha. Kana obboleewwan kiyyaa hundi keessan dammaqeensaan dallaaltota hattuu maqaadhaa birrii nyaataa ijoollee ta'een akka irratti taphataa jirtu kana fiddee darbitee rakkoo isii hin laaltu garagaltee hin laaltu mallaqa qofa kiisii kaachuudhaaf afaan banaa deemtu kana bakka hundaarra hojjechuu qabna. Iyyachuu qabna. Irraa obboleewwan keenya maatiin biyyaallee ta'e kan biyya namaa jirullee ta'e kanarratti ajanda godhatanii irra haasa'uu qabdan. Haga gandummaadhaaf nyaattan osoo kan nyaatu kana bineensa nu nyaatu maqaa dallaalaatti nu nyaatu kana irratti gadi fuutanii gadi fageenya irra hojjetanii silaa kana nama awwaaxaa ture. Haga tokko uf qusatti bakka jirtu saaxilamuu qabdi jechuudha. Hattoonni akkana bakka jirtu saaxilamuu qabdi. Daa'imman ta'e biyyarraa yaasaa ijoollee akkana obboleewwan keenya akka sareetiin rakkifta. Har'a osoo biiroo sirnyaa jiraate seeraan gaafatama arabdichi kun hordofamee jala bu'ee adabbii yakka guddaa fudhata jechuudha. Har'a raasatti haftu akkanatti jechuudha. Mataa lama qoratamee kan garabaatte kun yooma waaqa ta'e eenyuu garabaatte hin qoratama. Biyya guddate keessa jirra. Dhiiga qoratama, dhiiga fuudhama, abbatu beekama jechuudha. Kun yakka guddaadha. Akka biyyattii tana keessa yakka guddaadha. Garuu yakka kana saaxiluu yakka kana beeksisuudhaaf biiroon nuti qabnu hin jiru. Biiroon teenna daldaltoonni teenna daldaltoota hattoota garaa malee kan namaaf yaaddu hin jirtu jechuudha. Kalaas mallaqa barbaadu irraa fudhate waan ta'eef dantaasiiti jiraattee duutee wanti si galchu hin jiru namni isa gaafatu hin jiru jechuudha. Osoo dhattee iyyuu bilbiltee fi kana nama kaarraa akka raawwate jetteeni. Gubbaa arrabaan jedhaa gubbaa si baati jechuudha. Arrabni isiis arrabsitu arraba isiis arraba lafee kee cabsu jechuudha. Saroonni kanaaf filiis obboleewwan keenya bakka jirtanii maatiin biyyarraayis ta'ii dallaaltota hattuu akkanaa kanniin akkam biyyarraallee akka hordofamu biyya namaa keessatti illee saaxiltanii akka wal jalaa yaastan jechuudha. Irra hojjechuu qabdan. Kanaaf obboleewwan keenya yaa'anii gizee hunda imimmaan ta'anii gizee hunda warra barandaa ta'anii gizee hunda warra raasat ta'anii hafanii itti gaafatamummaa takkatti warra hin qabnedha jechuudha nuti. Biiroo sirnyaa takkatti itti gaafatamummaa keenya fudhatu hin jiru. Itti gaafatamummaa mallaqaa malee jechuudha. Kanaafuu wanti kun irratti hojjetamuu qaba. Isiniin jechuun jaaladha viidiyoo isin irratti dheeressu obboleewwan kiyya. Video kana like share godhaadha obboleetti teentaa du'aayii godhaa fi akkasumallee share godhaa namni beeku akka yoo arge tariifummaa laachuu fi danda'a. Video isin irratti dheeressu aga video biraatiif walitti deebinutti turtii gaarii keessanaa tura. Like share gochuu hin dagatinaa. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh.